Maha akkam jirtan harka fuunee akkam ooltan jecha kun tamsaasa kallattiin aynage meediyaa irraa isiniif dabru olma keenya kan guyyaa har'aan tanaatiin Ameerikaa fi Iraan Omaan keessatti wal mari'achaa ooluun dhaga'ame. Mariiwwan waa'ee nukleeraa fi akkasumas uummata Iraan kanneen hiriira bayan kanneen du'anii fi kanneen hidhamanis Ameerikaan wantoota kanneen irratti Iraan wajjin wal mari'achuun isaanii dhaga'ame. Gama odeessa keenya kan biraatiin Jeneraalli Raashiyaa tokko Moskootti rasaasa hedduun rukutamee hospitaala galuun dhagahame. Gama biraatiin Paakistaan haleellaa salaata Jummaa irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 31 masgida keessatti kan rukutaman ta'uu dhagahame. Gama biraatiin Ameerikaan lammiilee ishee Iraan keessaa akka bahan ajajje. Aangaan olaanoo mootummaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti mariin jalqabaman kan Omaan keessatti jalqabame keessatti taasifamu jalqabsiisuuf sa'aatiiwwan muraasni yeroo hafetti Ameerikaan lammiilee ishee Iraan gadhiisanii akka bahan akeekkachiifte. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaatti hanga xumura sagantaa keenyatti hojii turan afeerraa keenya. Mariin Iraanii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamaa ture goolabamuun ammas itti fufa jedhamee eegamaa jira. Mariin Iraanii fi Ameerikaa gidduutti har'a Oomaan itti eegalame yeroodhaaf goolabamuu meediyaan mootummaa Iraan gabaase. Mariin garee lamaanii har'a eegalame qabiyyee isaa maal akka ta'e odeessi bahuu dhabus mariin kun guyyoota itti aanan itti fufamoo achi nafa kan jedhu wanti ifatti kaa'ame hin jiru jedhame. Jaarsummaan aangawoota Oomaaniin mariin qondaalota olaanoo Ameerikaa fi Iraan gidduutti magaalaa Maskat keessatti taa'amuu eegalee muddama biyyoota lamaanii gara waraanatti geessuu mala jedhamuun kan qabbaneessedhas jedhan. Haa ta'u malee Iraan sagantaa gabbisa nukleeraa ishee dhaabuuf yoo tole hin jenne Ameerikaan tarkaanfii waraanaa akka fudhattus akeekkachiisanii turan. Mariin eegalame dheeraa fi guyyoota akka itti fufus eegamaa jira. Xiinxaloonni marii kun marii baay'ee murteessaa fi of eeggannoon kan barbaadamus jechuudhaan eeran. Gama biraatiin Paakistaan keessatti haleellaa salaata Jummaa irratti raawwateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 31 du'aan dabran. Paakistaan haleellaa salaata Jummaa irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 31 du'u. Haleellaan kun masjida magaalaa guddoo Paakistaan Islaambaad keessatti argamutti osoo namoonni salaata Jummaa irra jiranii raawwatames jedhama. Sababii haleellaa kanaan qoratamas jiru. Haleellaan kun yeroo raawwatu viidiyoo mul'isus gadhiifameera. Viidiyoo kana keessatti kopheen namoota masjida turanii bittinnaa'es mul'ata. Namoonni hedduun walirratti kukkufanii wayita hirmaannaa gaafatan dhagahamu. Bakki haleellaan kun itti raawwate Imaamargaan Kajjitol Kubraa kan jedhamu yoo ta'u magaalaa Islaambaad keessaa bakka Taraal jedhamutti argamas jedhama. Gama odeessa Raashiyaatiin Jeneraalli Raashiyaa olaanaan tokko Moskootti rasaasa hedduun rukutamee hospitaala gale jedhamaa jira. Qondaalli waraanaa olaanaan Raashiyaa tokko magaalaa guddoo biyyattii keessatti rasaasa baay'een dhahamee madaa'uun isaa ibsame. Leetanaal Jeneraal Veldamir Aleksaan naannawa gamoo mana jireenyaa erga haleellaan irratti raawwatamee booda battaluma gara hospitaalaa kan geeffaman yoo ta'u haalli amma keessa jiran hin beekamus jedhan. Jeneraalli kun hoogganaa waraanaa Raashiyaa keessatti qondaala sadarkaa olaanaarra jiru yoo ta'u waggoota afran darban Raashiyaa Yukureen waliin keessa jirtu keessatti hooggantoota waraanaa ol aanoo irratti xiyyeeffatame keessas isa tokko. Jeneraalli kun bara 2018 haleellaa gaazii narvi Yuunaayitid Kingdom keessatti raawwatame walqabatee gamtaan Awurooppaa qoqqobbiis irra keesse. Leetanaal Jeneraal Veldamir hospitaala galuu isaaf waa'ee haleellaa irratti raawwatame qorannoon gaggeeffamaa jiraachuun mootummaan beeksise.
Jeneraalli kun waraana Yukureen keessatti gahee olaanaa kan qabu yoo ta'u, ogeessa Wagner Putin irratti fincilee akka waliigalan gochuuf haasawaawwan biroo keessattis ni beekama. Haleellaa har'a ganama mudateen duuba eenyu akka jiru hanga ammatti wanti beekames hin jiru. Haleellaa kanaan dura hooggantoonni waraana Raashiyaa irratti raawwatameef Yukureen itti gaafatamummaa fudhatte turte. Waggaa lamaan dura ajajaa waraanaa meeshaa baayoloojikii fi keemikaala kan ture Leetinaal Jeneraal Igor Kirillov Moskoo keessatti boombii konkolaataa keessatti qiyyaafameen ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Gama odeessa biyya biraatiin Ameerikaan lammiilee ishee Iraan keessaa akka bahan ajajje. Aangawoota olaanoo mootummaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti mariin jalqaban Oomaan keessatti taasifamuu jalqabuuf sa'aatiiwwan muraasni yeroo hafetti Ameerikaan lammiilee ishee Iraan gadhiisanii akka bahan akeekkachiifte. Akeekkachiifni kun kan bahe karaa mootummaa Ameerikaa marsariitii The United Virtual Embassy jedhamuu fi waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa lammiilee Iraaniif odeeffannoo garaagaraa ittiin dhiyeessanidha. Ameerikaan lammiilee ishee guutummaan Iraan keessatti gadhiisanii akka bahan kan sababatti kan dhiyeessite Iraan keessatti tarkaanfiin eegumsa nageenyaa daandiiwwan cufachuu fi geejjibni uummataa addaan citu akkasumas tajaajilli intarneetii addaan cituudha sababa ta'eef jetti. Akeekkachiifni kun itti dabaluudhaan Ameerikaanonni dhalattoota itaanaa ta'an yeroo biyyatti gadhiisanii bahanitti Iraan lammummaa dachaa seera qabeessa gootee waan hin fudhanneef paaspoortiiwwan kaan Iraan akka fayyadamaniif hubachiise. Gama biraatiin waliigalteen hidhannoo meeshaalee waraanaa Nikuleeraa daangessu yeroon isaa xumurameeras jedhan. Kun yaaddessaadhas kana booda maaltu itti aanas kan jedhu sodaan jirus kan ka'u yoo ta'u, Raashiyaa fi Ameerikaan yaada kan qaban yoo ta'u, waliigalteen hidhannoo Nikuleeraa addunyaa xumuramuun isaas dhagaha.